السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم وتنجرت فيا ويا دعوة تفيه الدستوني كي يوم كيسان بكاب جدان بافيديات كابا في كبت بك جرتن تيوتا في من قدوني بقى جرتني يروح نجسني محرك أمس أورمو وليجلاتين كبا ركو مو متكينيا والله حرّا لول irratti baname warri dhageenillee dhaguu dandeessanii warri dhageessanis ammoo maal godhuu qabna maal ta'uu qabna maal jedhuu qabna jettanii akka irratti yaadachuu barbaada hayyootaa fi manguddoonni sheekoleen sagalee kee dhageessan hundi keessatti share like subscribe godhuu hin dagatinaadha nu guddisuun dagatinaadha nu jajjabeessa salaamu alaykum kanatti aansuudhaan ummanni keenyarra affariin walitti bu'uudhaan lubbuun darbees hedduu tahee namni madaa'es hedduu tahee dhagahamaati jira kanaaf ammoo oromoon maal godhuu qaba maaltu nurraa eegama diina oromoo wallootti bobba'aa jiru maal godhuu qabna jettanii akka wal mari'attan kabajan isin gaafadha gaafa manni ummata oromoo walloo gubate dirmachuu gootan nyaatas dhugaatis hanga danda'amu dirmattanii fayyaataa jiraadhaa warroonni dirmattaniis warra dirmachiiftaniis galanni keessan bilisummaa ta'u bilisummaa ammoo sosoomaleen argamtu akka sassootanii bilisummallee nutti fidda jechuun barbaada kanatti aansuudhaan ammoo warri harka lafa jalaatiin gargaarsa beekuu suni beekaa isinillee akka nuun dagaane jechuun barbaada maaltu nurraa eegama diina gara galgalaatiif ganamaatiin nutti dhufe kana ofirraa deebisuudhaaf yoo walii galle diina kana duraa deebi'a jechuudha kanaafuu oromoon wallootis oromoon naannoo biraa jirtanis kabiyya garagaraa keessa jirtanis ilaalchi keessan kara diinaa ukkaasi deemaa jiru immoo waa harkaa qabaatan malee hin dhukkoo yoo harkaan qabaanne hin dhukkoo yoo keessa jiraannes hin dhukkoo waan beettani wallaal kanaafuu ummata kana akka bira dhaabbattan kabajaan isin gaafadha nageenya kan hundaati nageenya gaarii garuu gaafa namni nageenya booresse immoo akkatti nagaasan eegsifatu namni yaaddata akkatti lubbuu isaa bararu yookiin lubbuu isaa oolchatu yaaddata jechuudha lubbuu ofii oolchuu fi nagaa ofii oolchuu fi ganda ofii oolchuu fi saba ofii oolchuudhaaf ammoo namni of ijaaree of quba qabaatee wal quba qabaate falli argama haa ta'utii amma wanni buutee namni keenya kaanis madaa'eera kaanis wareegameera namni waan kana ammoo ummata kana hanga kana wareegeessan kana madeessees qaama mootummaatu ummata waliif dirmataa jiru ummata walii tumsaa jiru maa waliin tumsitan jechuudhaan madeessee kaanis ajjeese jechuudha haa ta'utii amma duraas gaafa lola warri gara galgalaa lola isaa keessatti maqaa isaanii dha'u warra soddaa bulchiinsa biyyattiidha isaan hambaa eeshummaan isaatis innis eeshummaan ta'anii fi inni soddaa ta'anii akkasii biyyan eeshummaan ta'uu soddaa ta'uu sila abbaan isaanuma keessa ta'uu mala sila allahu alam rabbitu beeka haa ta'utii tindhiise bira darbasanii amma rakkoo ishii mataa keenyaatti dubbadhuun barbaada amma sirni sun fagoodha tunan galchuusani inni rakkoo keenya amma ummanni keenya gabareedha qotee bulaadha tikfattee bulaadha lafa tikaa sa'a gadi kutameeti affarii lola walitti banamanii jiranii kanaaf ammoo oromoon bal'aan maal godhuu qabna ja'a akkam godhuu qabna ja'a maaltu nurraa eegama ja'a itti yaadaa jechuu barbaadeet kan madaa'e wallaansa fedha nu duraanuu ni beektan akka hospitaala hin qabne doktora akka hin qabne ni beektani kunis si yaaddessuu qabaa inni immoo hafees nageenya isaa akkamitti eegamuu qaba jettanii itti yaadda'uu qabda jechuu barbaade amma waa lama nama barbaachisu ka madaahe wallaannachuu ka du'e awwaallachuu ka jiruu jajjabeeffachuu sadii kana sadan irratti hojjechuudha qabna oromoon bal'aan ana isiniin baana warri ilmaan oromoo taatanii biyya duniyaa tanarra jirtan viidiyoo kana dhaggeeffattan walii sheer godha oromoon walloo yeroo tokko lama miti arraba ta'ee ilkaan jedduu jiraataa jira ni beektan warri hin beeknellee baruu dandeessanii garuu ni beektan kanaaf waan taateef mootummaan oromoo walloo gargaaru hin jiru mootummaa oromoo wallootti fayyadamu malee oromoo walloo mootummaadha wal tuqeetti hin beeku hin beeku siyaasan beeku barumsa hin qabu qotee buluu horfatee buluu bobbee nagaan galuu qabeenya sarratti abbaa ta'ee diina isa dhufe ofirraa deebisuu qofa har'a diina ofirraa lole borutti dhisee biraa deema bakka san taa'ee daangaa kiyya jeen eeggatutti dhisee deema nagaa jee nageenya bu'ee gaafa jenninis nagama jeen nagaan galee rafa dubbiin dhufte gaafa jenninis dubbii sana ofirraa deebisuudhaaf gamtaan ka'eetu ofirraa deebisa kana waan ta'eefu oromoon bal'aan ummanni kun akka diina ofirraa deebisu gochuudhaaf akka of quba qabaattan akka loon quba qabaattan miidiyaan garaagaraatis akka waan kanarratti hirmaattan kabajaan isin gaafanne jechuudha miidiyaan hedduun oromoo walloo quban qabu kan quba qabuus ni jira yeroo hunda oromiyaan bal'aa oromoon baay'ee bal'aa rimaas biyya
gahaadha harkaa qaba jechuudha. Diina isaan keessatti guddattee fi isaan ofitti galchanii malee diinni humnaan gamaa fi gamanaan Oromiyaa keessa jirutti bobba'uun jiru. Kan bahaa jiru yoo ta'e malee kan daangaa Soomaleetii fi daangaa Oromoo baharra jiru qofa sun daangaa karaa tokko garuu Oromoo walloo arraba ta'eetiin kan jidduu jira jechuudha. Gara galgalaatiinis amma of qopheessaa jiran har'a ganamaan lolli ka'eera yoo quba qabaatan boru mumkin ni eegalu taati wanni kun Oromoon shakkee waan kana akka jarri waraana buufataa jiru quba qaba jechuudha. Yoo quban qabaan akka dhageessan shaneetuun arma jira TPLF waliigalee yookiin juntaa waliigalee nu dararuuf deemaa nutti bobba'uuf deemaa akka nuuf dirmatta jedhanii iyyata galfatan cifraa gidam cifaraasi gidam jettanii gama saniin jiran karaa ana jedhe dhumuugaatiin karaa maajateetiin buufatanii waraana lafa kaatanii jiran maal godhuuf deeman Oromoo walloo qotee bulaa aramatee midhaan isaa murutuudhaaf jiru midhaan isaa kunuunfatee jiru qabeenya isaa irratti jireenya ofiitiif carraaqaa jiru of jiraachisuudhaaf dhaabbachaa jiru mana kalee irraa gubate carraaqatee lafa qotatee boru jaarrachuuf jiru akka inni waan san midhaan kana hin kunuunfanne egeree boodaatiif waan nyaatu hin hojjetanne godhuudhaaf waraanni labsamuuf deeme jechuudha. Kana kan godhu maali? Warrooma biyya bulchituun aanaa san yookiin naannoo Amaaraa bulchituun kana dalaguuf deeme. Uummanni keenya immoo nagaa barbaada. Hawaasa qotee bulaadha. Lola Amaaraa saniin kan qabu dhukkisee farkaa fixee jira. Qullaa jira. Ammas bahan hoggaatti dhufe dhukkaasi ishii qabu fixatu isaati. Qabeenyi dhumte jechuudha. Illeessumarratti qabeenyi uummata Oromoo walloo dhumee jira. Oromoon bal'aan akka gargaarta jechuun barbaada. Yoo uummanni Oromoo kun cabee akka Oromiyaallee hin offolletan akka walii gallu silaan namuu hayyootinis manguddoonninis sheekoleenis ni beeku jechuudha. Warri amantiin sin laallatus warri Oromummaan sin laallattus warri rakkoon tuni rakkoodha jettanii agartanis akka irratti hirmaattanii wal hirmaachiftanii miidiyaa irratti qilleessa irratti oolchitan dhaamsa kiyya kun. Kanaafuu nageenyi kan hundaati nageenyi bakka hundattuu ni urgaahaa ni mi'aawaa ni bareeda. Garuu diina nagaa san booresse immoo ofirraa deebisuun dirqama. Waan deebiftuunis akkati deebiftus beekuu qabdaa qabaatus qabda waan deebiftuun. Kanaaf ammoo nuti waan biraan qabnu mootummaan nutti fayyadamuu malee nu fayyadu tokko hin jiru. Oromoo walloo bara namanni gubatee lubbuu wareegamee lubbuu darbee mootummaan hin beeku mana gubate amma isaan beeku waan godheef hin qabu. Jumaa akka yatiimaa birii waa xiqqootti kennan akka namni baaragees waan goone akka jiraatees fooyyonne muka jalatti mana madarasaa keessatti walitti qabanii abbaa warraa meeqa sobaa turan jechuudha. Sinii kalaamete. Kun oduma tahuu jiru ammaas kottaatiin uduula. Kitatii san hin janiini kitata janiini uummata dhaganii kitata godhanii achumatti dhabama godhan. Kunis ni fagalu. Inni amma bahaan dhufe kunis jaruma qindeessa malee abbaan biraan qindeessini. Warri nama keenya wareegee nama keenya ajjeesa irra jarumarraayi. Miila mangistiiti miila mootummichaati. Waraanatuun uummata dirmataa jiru fixa jechuu. Anfariin yoo wal dhabnees mataatti katti wal dhabnaa manguddoon argamti adda baanaa. Diinummaaf wal loluu duun taane akka tasaa walitti bu'ee wal lola diinni adda dhaabbata manguddoota argama. Inni shirri keessa jiruu fi inni mootummaan itti fayyadamu bobbaase immoo manguddummaas hin qabu gorsan hin dhagahu lakkiin beeku yeroo afariin ummata mo'achuuf deemtu waraanni inni adabata yeroo mana keenya mo'atuuf deemu ummata keenya irratti rasaasa baneeti akka ummanni dararama godha irraa dachaasuudhaaf jechuudha. Kanagaa waan isaan ijaarsa isaanii yeroo meeqaa ittiin fayyadamaa turanidha. Haa ta'uti uummanni Oromoo bal'aan akka gargaarsa gootan uummata Oromoo wallootiif akka bira dhaabbatan jechuun barbaada. Akka isa du'ees nu awwallachiiftan. Isa madaa'immoo kora wallaannachiiftan. Hospitaala hin qabnu, mana hakimaa gaarii hin qabnu ni beektan, qoricha gaarii hin qabnu ni beektan. Bakka itti wallaannu hin qabnu. Walumaan hubeen. Nama akka re'eetti gobeessan akkatti hidhamee taa'utu jiraami gaafa lola jara. Kanaafuu fayyaa ta'aa jiraadhaadha. Akka wal quba qabaannu yaa Oromoo yaa ilmaan Oromoo tuffatamnee jirra. Tuffii keessaafuu warri biyya alaa jiru nu tuffatu guddina mana hidhaatti namni amata oli taa'utu jira badii tokko malee. Badiin hin qabu murtiin hin jiru mana murtiin dhiyaatu waan badleessitti hin qabdu. Bas biyyuma keenya irraa galii maan hidhaalcheente nama si galchuu dhabdee taa'utu jirta ilmaan Oromoo ni beektan jechuudha. Rakkoo kana kan nurraa galchuu dide mootummaa biyyaati malee nuti galchuudhaaf zigijjuudha jee uummanni dubbataa jiru jechuudha.
Allahu akbar. Kanaafuu tuffatamnee akka tuffatamnes beennee walii beekuu qabna. Fayyaataa jiraadhaadhaa bultiin gaarii haa ta'u nageenyi dheeraa haa ta'u. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.